isa gizee haraaraan na qabdee warroonni gaaffii gaafumachisi hundi keessanii waatiitu gaafii ni gaafadhe jee namni irra guddaan gaafii si gaafanna intervii si godhanaan jaani namni reefullee namni wayii tokko intervii si goonaa wayii si gaafanna naan jaan haya yoo makkana jechuu eegalan arra amma jalaa calisi amma kabiraatiin kan Yariskoye, Ansindisu, Yariskoye, Ansindisu. Guys, tap goda. Hundi kasan tap. Mana riskotis mana kaya tap goda. Odo khara gafatin demne tap iki sak sirt tap goda. Walla akana tishidu jiran kopilingina akati kopilingila akana na godu jira wallahi lazi. Hundi kasan warri khara video ngolle kishe jalatti comment jalatti barreessitani. Gaafii keessan haga keessaa safuun qabne tasafuu ishee eeggatte isiniif hin gaafadha. Warri kaan immoo noof kolcha. Noof kolcha amma muuziqaa cufti Risko. Muuziqaa cuftee? Amma kun viidiyoo tana booda waraabamtu. Amma tana booda laa Risko sirasii waan dhugaa gaafina si gaafadhu sirraa tanaa deefte ishee. Kabajamtoota fi hordoftoota ilmaan Oromoo baadiyyaa jirtan hundi keessan intervii marsaa sadaffaa Riskoo qabannee dhufnee jira. Riskoo haadha jaalalaa jechuudha. Akkasuma immoo warroonni nama finnus jalatti nu barreessaa copy link share godhaa. Akkasuma warri YouTube immoo subscribe gochuu hin dagatina. Maal jechuudha gaa nuti? Hay moodii biraatis isin qayyaree TikTok kanarra akka ajaa'ibatti isin bashannansiisaa jirra jechuudha. Uummata jaalatamaa, uummata kabajamaa moggaa dhaabbachuun isinirraa eegamaa yaada jedhuuni gaa'e. Duraan dursee kabajamtuu fi jaalatamtuu aadde yookaan obbo mu aadde si jaa Riskoote. Riskoo baga nagaan karaa intervii teenyatti nu dhufte. Riskoo lafatti rigatini waan maal nyaatutti irda? Haa lafatti riga. Jimaa niin to'a. Okay. Akkuma beellama olii seenne gaa'ee har'aan tana beellamni keenya guyyaan isaa magaatellee har'ammoo akka nasiibaa wal agarree jirra. Aramo dubbachuu raajaan qabda. Eshi Risko gaaffii deebii nama gochuudhaaf qophiidha jechuudha amma qophootee jirta. Eshi gaaffii tokkoffaa maqaan kee dhugaa eenyudha? Haga kiyyatti na lakkoota. Hanga Abu Sadiitti. Abu Sadiitti. Maqaan kiyya ka dhugaadhaa, ka biyyattis beekamu, gandattis beekamu, paaspoortiillee mattaawaqaa waa hunda qabu Riskoo Ahmad Abdullah. Maquma Riskootiin TikTokis banatte? Waa hunda kiyya maqaa kiyya maquma warri kiyya naa baase Riskoon. Okay, ambar maqaa guyyaa keessa Riskoo isa hojjettee baafattee see. Eeshi Riskoon eessatti dhalattee? Dhurti keessatti awwaalamtee. Godina Arsii. Godina Arsii eessa? Aanaa shanan koolu magaalaa Dummuugaa. Godina Arsii aanaa shanan. Ida Arsii dhalatte Riskoo dirqan. Aanaa shanan koolu magaalaa Dummuugaatti hin dhaladhe. Shanan koolu magaalaa Dummuugaa. Ummaan teehoo warra eessatii abbaan keessi warra eessatii. Achi qubatanis dhalammoo eessa dhaloonni kee ganda keessi achitti walitti dhufammoo bakka tana mee adda baasa. Dhugaa abbaan kiyyaa warra malkaati malkaa balloodhaa fi yaa irra guddaa dira dhooma kana achirraa biyya teenya sanitti ol galan akaakuun kiyya abbaa kiyya kana ijoollee isaan fudhatee biyya ammaan tana ani itti dhaladhe sanitti ol galan abbaan kiyya dira dhawaa dhalate lagaarri dhalate achirraa biyya teenya sanitti ol galanii akkaan marataa miyaa taa'eebo gaafitee bu'uudhu jira boo'ee siniin jenne. Amma tiis gaawwan komantiidhaa teeshinan kanina takka komantiin cufna ishee jara keenya wanni kun yuutuubaaf barbaanna waan ta'eef jara callisi waa'ee sanii komantiin ilaalee namatti komantiin si barbaachisu. Akkasitti abbaan kiyya dira dhawaa irraa achitti ol galee abbaan kiyya dhaloonni isaa dira dhawaadhaa
adeeran isaatu ammaan tana dira dhawaanii jiranii dullooma malee ilmaan adeeran saafaanii ummaanti yamoo katte dhalate machaara. Ummaanti warra machaara jechuudha. Eh. Wayiris koo achi walitti guuramtee kam? Agartee bika bartanaafiin takka keessan seenne gizee namnummaa waan boocalatu kan tokko keessa seen hin danda'uuqa. Hoggatanaaf irraa fagaadha akkatti wallee. Lola waggaa 4 fudhate lammatti lolamaa jiru kana iddoo harmatti gortuudhaaf deete. Asii malkaa hundoo takka jiddu akka keessa hin jiru jechuudha. Asii malkaa bal'oo keessa jirta je. Asiin dhumuugaa keessa jirta. Asiin machaaraa keessa jirta. Harma gortuudhaaf deeru. Arsii lixaatis if keessa arsii hargaa bahaatis if keessa harargee bahaatii fi harargee lixaatis if keessa hin qaba arsillee if keessa hin qaba. Ooma ajaa'ibaati. Kan itti uunii wallaahi. Eeshi gaafin itti aantu idduudhaan xiqqashoo zanaafataa jechuu qabna waan ta'eef nama sadiin sitti hima. Jawaar, Abiyyi, Lammaa. Tokko jaarsa godhatta. Tokko immoo zabanyaa mana keetti godhatta. Tokko ni ajjeefta. Jara kana sadeen keessa. Sii galee gaafinti? Ayyee. Eenaa galee. Ayyee. Lammaa jaarsaan goradha. Jawaar zabanyaan goradha. Abiyyiin hin ajjeesa. Wallahi kodai wallahi filannoon ta'e gammachiiftee qaba. Kun mirga isheeti gaajara kan waan takka godhuu dandeessu mirga isheeti waan takka filannoo keetii moo kam akkanat ani harkatti si dha'u malee waan hoppilinkiitti roobsa hoppilinkii naa godha. Warri jimmaa akkata jala kanaanii lolaa miti maaliif oggonamni onneen amma Lammaa jaarsan godhaatte Jawaar zabanyaan godhaatte amma garuu laal gandummaa takkan qabdu laal ishee nama Lammaa bakka inni ta'e hin beektu Lammaan eessa gandi isaa hin beektu. Lammaan beeku. Hin beektu dhugaa jaalala qulqulluu kana bakka bas kalaas kanaaf akkas jette ishee riskoo gaafin itti aantu gaa'ii sani akkasii filattee dhugaa isheeti mirga isheeti Jawaar zabanyaan godhaa Lammaa jaarsan godhaa Abiyyiin ajjeesa hakke gaafin itti aantu gaa karaa tuni akkuma taphaatiif keessa finne eessatti guddattee eessa qaraatee mee ati gaa dhumugatti dhalattee miti? Dhumugattiin dhaladhee dhumugumattiin guddadhee dhumugumattiin qare. Dhumugatti kutaa meeqa qaraate? Hanga kutaa 6. Kutaa 6 qaraate? Wallahi. Okay. Aga kutaa 6 sanitti jaalala faa mana barumsatti wanni akkas ooftee ni beektaa? Jaalallee namni ishee. Na soda haadha yaa'iiti na sodaatan. Haadha yaa'iiti na sodaatan. Gaafuma sanumu? Wallahi haadha yaa'iiti. Okay. Ooma ajaa'ibaati. Eeshi riskoo teenya gaa amma. Ammaa foo eessa jiraattaa? Ammaaf kan hin jiraadhu magaalaa Somaalilaandii magaalaa Hargeysaa. Somaalilaandii jirta? Hargeysaa? Waggaa meeqa gad dhufte? Waggaa 6. Waggaa 6 Somaalilaandii Hargeysaa? Amma jaffaa keessaan jira. Oh, maashaallah wallahi. Ishi gaafii teenya masti qashoo takara shinatti ana. Guyyaa dura eenyutu harma kee akka qabate Mammadoon. Eessatti maaltu sitti dhagame? Eenyudha eessatti maaltu sitti dhagame? Wayna dhagame miira bareedaadha. Hayaa boo. Sanillee miicatatti. Miicatatti? Miicatatti. Mammadoo miicataa kana wallahi akkatti booksidhaan doon bareen taane kam. Hayaa. Quxurii 2. Quxurii 2. Namni jaalatu tokko yaa gizee sanitti laqaanyiidha baadiyyaadha wantiin kuni ijoollee baadiyyaati ibsaa keenya. Hattaa haam akkamatti salaxannee mana amaaraa akkana jedhee foon isaanii ajaa jennee bira dabarra habooddee cirannee nyaachuudha ta'e. Hangas takka baadiyyummaan turte siin jechuuf ilaa baadiyyeetti dhalachuuf jeniin boonaan hedduudhaan boonaan. Gaddaara qeedhaa jennee funyaan qabannee bira dabarra jechuudha. Achittiin dhaladhee akkana wal qotaasisaa fi maaliin kun hin jirtu zabana waraqaa waliin geessan sanii waraqaadhaan geessa turanii fireendotaa fi
Kanaafuu akkasitti harma wal qabatanii maaliin san rifaatu takka nu dhagee mala qaanyii takka jira baadiyyaa sanii ammumaan qaanyii kana waliin maree caccabseechi darbee as baase malee qaanyii jira akkasitti harmallee wal hin jirjiran harmatti. Sumaatu isise moo ifumaa fakkaatu sutuqee inni akka harma gisee gaafa sanitti gaa. Haisumaan natu gaha. Adibadhatteen gaa haqee hin kijibin. مو متى تقيمت تنمي يا بتشرم يا بتشخرة خافت بلبلة خارمني قافساني قدو أنا قاسي بيكدو سخم بلبلة أنا كم قدرت في الأورا فرنو غنا سخم بلبلة أنا كم قدرت برجع خيسان نما في فينا خايبر خوني انتيتون لا التنية تخنان سخم بلبلة جن لوانسي مع كاس جن هاي رسكو فكري ده برسيته شو قافة جولو ماسن والله فكري كعجائبة أنا أنت برسي. أتي ملكاية سنديتي ملكاية ترمي خير درسوا دكتي ملكاية تسي رموجا مويسة ملكاية سنجا ميجتا ميجتا إيسا ميجتا ريته أشمت قاف مقطع جاسم أكانتي ميجتا لكن سيما هاي إيه إيشي رب رحمة أقول في أمتي جاتو نجل آخرة ما أنا أخطها في الرشان الدبرت أمتي نجل آخرة أنت هاي akkasittiin faamilii ummatiyaa tan hedduun beeku itti wanni hin jedhu geelee ummatiyaatiitu tamanni keenyaaf manni sigidaarii waliin dhaabbatuutu maqbuulaa jennaani biyya arabaa kana waggaa dheeraa turtee dhuftee bibbistiin gidibattee maal akti ijoollee magaalaa tanaa an yeroo sanitti nyaata godhuun hin beeka lukkuu qaluu akka qaceellottiin adda babaasee qaceelloo beeka hanguma saniifiin bakka dhumuu garraa qaxabaadha biddeenaa birallee taa'uun naammijoone isiin tunna fudhattee isii tana bira miiqata dhufe baalamoo yaadalaa yeroo sanitti baalamoo yaadaa akkasitti isilleen ifinna qabdee gaanga sanii gaan beeka qulqullinaa fi kana irra na babarsiiftee sababa ummaan tiyyaa akaramtetti rabbi raamataa godhuu fi isii bira dhufee jechuu miicata. Dhumuu garraa miicata ishii bira jechuudha. Namni kun fira keeti jechuudha. Okay. Garuu riskoo maaltu biyyaa si baasee jettee hedduutti maaltu biyyaa si baasee haqeen tajaajila qabne san. Ibsaa keenya wanni biyyaa si baasaa waan hedduudha kaa ibsaa keenya yoo fakkeenyaaf kaa hireen tunis akka hiriyaa teetii yoo si ta'u baattee si dhageemti mana hattaa bikka kaaruuzaa gizee dheeyxee ergamtuu hiriyaa teetii san taa'inaa si fuudha jechuun takka ati bakka hiriyaa teetii bareedduu sana gizee biyyatee biyya keessa dhalattee keessa guddatte keessatti hogguu agartuu si dhagayamaa anumaatu isaan keessaa hiriyoota kiyyeef cinatti gizee laale hundi bultee keessa jiranii namaleedha si dhagayama hedduu si dhagayama gartee kanaafuu jireenya agartee achumatti achitti hurra biyya namaa yoo dheeyte anamma biyya tana keessatti huccuu namaa dhiqeetiin jira mana namaa massaheetiin jira meeshaa namaa dhiqeetiin damoosa maallaqa fudhadhee mana namaa dalagee qaxaramee maallaqa fudhadhee laakiin hogguu akkana biyyaa baane huccuu namaa dhiqus waan maal akkaan dalagee dhufe uummanni hawaasni sooshaal miidiyaa kun naquban qabu dalagadhee kana hunda godhe laakiin rakkoon dhuftu malee bal'oo ittiin baatu biyya namaa keessatti dalagattu siif dabartii. Si galtee amma si abaluun keenya na arke abaluun kun khaleessa gartee an naafisin tun hiriyaadha hiree gartee hiriyaati yaa sallaalee miira keessan seenu hiree hiriyaati yaa sallaaleeti ati amma halaala raagizee nama warra laabdhaa dhaqe isaan humtinu ilmaan fudhatanii maal jee na bira dhufaanis gammachuun jireenya kiyya nan beekan jechuudha saniif biyya na baase. Yaa ni jirtu akkasii maaliif ennaani? Dhuguma keeti biyya teetti dalagaa akka amma himtu tana hin daleeddu gajjattee jechuudha. Hiriyaa teetiifis argamu biyya namaa san keessatti. Umriin tee hoo meeqaa? Huccuu hiriyaan tiyyaalkan irra raftee jaarsaa wajjin gammaddeen ganama dhiquun amnoo miidhamu haalaan nama dhaga'ama. Laakiin yoon akkana biyyaa bahee maqaadhaan biyyaa bahee akkana yoon dalagadhe waan takka huccuu namaatis dhiquu meeshaa numa laannuman sharmuuxin humnatee keessaa dhawadhu nyaadhu magaalaa keessaan buna magaalaa keessaaniin deemaa ture ibsa keenya kaniin bifa bareedduu tana qabu. Kan namni mana kareeffatee laal dhiira kamtu kamirra bareedaadhaan gabbuufatee dhiira wajjin ciqilfatee qabu hanqaan bunaan zooru san keessatti warri bukaara qabutu jaarota meeqaantamiin beekaa beekadhu mana kiyya namni beeku malee ni beekan ijoolleen argeessaa keessa mana kiyya hin beekan.
Okay. buna akkasitti bukaararra dhaabbadheetiin Karorro qoflalee gidirtiidhaan qoflama. duwante irra dhadhoota matarra dhadhoota. Ishi wanni hin jennu. Suni haalli jiruudha. Akkasiin ture akkasiin dalagadha. Yaa if dandeessa jiraata sa'u gaafin irra si dhufti maaliin jiraattan ta'ettu. Umriin tee meeqaa? Akkasi. Wallahi umrii tiyya tana takkaan illee hin gaafannee warra kiyyaa an tilmaamumaan hin deemu jira. Okay. Meeqa jiru turte tilmaaman? Tilmaamaan amata 28 irraa hanga 30 takka. 30 takka irraa karaa 28 gad deebisaa ofutti turtaati. No, hangana jidduudhaan jira. Ahaa, 28 irraa hanga 30 takka hedduudha jechuudha. Nice, wallahi hin kijibne. Hangatani jidduudha. Bakka 29 numa taata. Naasi hin jeeta. Naboota 29 maddu. Amata dhufus 29 maddu. Amani taa'ee jira. Egaa biyyi aangoo qabate amanni achuma taa'u ture deemutti hin jiru. Dhageesse? Aniin qaanfadha haan namni mahaa amata meeqa jiru amata 20 fi takkaa jedhan obboleessi asirratti qaadaa oguu jedhan inni amata 27 oguu kasi waliin shallagattee beekadhu si dhibdi. Ittiin qaanfadha umrii tiyyaa xiqqishee isee mun fadhu. Wan 55 illee onaa taateen hin fadhaan. Eeshi. Gaafin teenya teettee antu riskoo. Nam meeqatu jaalala si gaafatee ati nam meeqa gaafattee osoo egaa amma dulloomte kanarraa kaasee haga duratti. Ibsaa keenya ta dubraa waa yaadattu kan yeroo sun karoora keessa jirtaa. Ni jiraame jaalala bar namoonni hojii namaan boochisallee ni qaba namni boochisallee ni qaba. Nama hedduudhaati namni jaalalaan. Jettee boochifte qabdi. Namni wal jaalannu. Wallahi namaan boochisanii qaban ibsa. Ibsa ana kara jaalala yoo deebitan giraawundi xiyyaa asirratti asin baasu amma nama keessa wal jaalannee achuma wallolleen takka achi fuudhee lola naafisaa sana onlaayina kanarratti naas fidee in qabu namni waan irraa itti na jaalatuun ilmi namaa kun hedduu na dhiyaatee dhugaa rabbi iccitii na himatanii waan hundanii haasawanii maaliif na haasawanii asirra wayina naasa waan biroo iccitii waan birooti. Nammeeqa jaalala si gaafatan namuma si gaafatan gimmitiidhaan himidha malee nama nimin sun iccitiiteeti waan ta'eef nimin mirga qabda. Waaddee nama kuma meeqa ta'uun oolu haa bismillaahidha. Namni si jaalateetu si jala taa'a. Nama kuma meeqa ta'uun ooltu hedduudha. Wallahi je. Wallahi lazim. Okay, ati nama gaafate qabda jaalatte. Eenyuun qaba? Nammeeqa? Nama tokko. Ilammatti dhalattee as geesse nama tokko qofa jaalala gaafatte? Hin gaafanne lakkee ani hin gaafadhu. As bira taa'etumaan jaaladhee gun biraa deeme bargaa gaafsan akkana ture himaaf malee hin himadhu hin baafadhu. Takka afaan hin baafattu jechuudha. Hin baafadhu afaan hanjamaa fi inni jamalee anta dhugaadhaa sana afaan hin baatu nama jaalalti. Gaafii adeemsaati sana bira kun gaafiin tun gaafii adeemsaati. Shi Muniiraa fi Nasraa Gursum jara kana lameen sammuu qabadhu. Dirqama tokko osoo heerumne du'aa siin jenna. Tokko immoo heerumuu qabaa siin jenna. Eenyu heerumsiifta osoo heerumne eenyu hojjeefta? Muniiraa fi Lakki Muniiraan haa heerumtu Nasraan gowwaadha gowwaa akkasiin nu dhalti magaalaan nu heddumeesti magaalaa keessa nu guutti gowwaan akkasiiti. Gowwaa eenyutti tilmaamtoon an jeen Nasratti hin tilmaaman dhugaa. Maal jechuun ammaan ta'e eenyu haa heerumattasi? Muniiraan haa heerumtu? Awwaarisko wallaahi. Muniiraan haa muudii qabdi istaayila qabdi. Nuna rabsisiistu. Sirba yaadeen naguu banattee xagaa yaa ilaa ummanni jala jaanii yaala. Maal rakkoo qabaate Muniirarra barra Nasraattu xiqqoodha yoo Nasraan heerumte maal rakkoo qabaate maal akkana jechuun? Lakki an Muniiraan geeleeti geta gaafa isin xiqqishoodhaa wajjin Jibuuti tan turanii naa hime. Muniiraan ilmaan ni qabdii arraan tana haadha ilmaan sadii haadha ilmaan afuriiti dardara sadii qabdii intalataa qabdii ilmaan gartee isin waan hin taane irratti ilaal.
isin tun muniiraan tun akka tiyyaati ilaala gista kataka harkaa baate harkaa facaati malee waan hin taane irratti koomantii wanni hin kannitu yaadan kannitu uummata malee hin gaddaa taanu aarsite malee gartee waan agartee hunda niin beekettee duratti hin fiidu aarifa isin sanaa sii maala. Okay bakka. Gaafiti gaggabaasi deebisi ishii. Gabaabsa ayyee maali halkan dheeraa qabna. Halkan dheeraa qabaanus gaafin teenya hedduudha waan ta'eef ganaa gaafin uummannis gaafatas illee siifin dhiyeessaa bartaadha. Viidiyoo sii dalagee warra gaafirraa qabdan jesan. Hai. Eshi gaafin teenya ta'etti hantu obboleeyyan meeqa wajji dhalatte? Obboleeyyan 7 wajjin dhaladhee an 8ffaa. Ati quxusuudha? Wallahi je. Wallahi. Dhiirti meeqa dhalammeet? Dhiirti 7 risqoon dhalaanan. Kanaaf akkatti girgiruu dhaabda. Dhiira 7 keessa dhalatte risqooti. Dhugaan baanaar qaladaa jirta dhugumaan jettu maashaallah wallahi. Dhugumaa hiyyaan siimuu jira. Dhiira 7 keessa dhalatte bartanaa bara. Wayyoo. Dhiira 7 keessa dhalatte. Warreessaati jettanii dhumuu gad dhalattee abbaan ishii waniidha malkaadha achi galaniiti arsii keessa jechuudha arsitti horanii haati ishii immoo warra machaaraati risqoo jechuun ammaaf immoo kan jiraattu jabuutidha jechuudha wani Somaaliyaa jiraatti akkaataa jiruutti biyyaa ba'uudha argeessaa jirti akkaataa jiruutti biyyaa ishii baasuudha waan biyyaa nama baasu argee jira ishii waggaa 4 kutaa 4 barattummaan ishii irraa akramti rabbi rahmataa godhuu fi abbaan kee ni jira lubbuun. Nijire. Rabbi ubriyaa dheerassuu fi obboleeyyan kee keessaa jeheenuu numa jiran jechuu. Obboleeyyan kiyya keessaa ka jiru 4 jira. Ana 5. 5 namni lamanii akrame. Sadina lamanii sadiqa. Ana 5 mire. Ati 7ffaadhaan sawre. An 8ffaa 7 jira an 8ffaa dhiira 7 Okay. Dhiira 7 keessatti aanchi baraati ijaa barsilaa biyyaa uboon qabdu baraati akkatas guddisuu qaban. Wallahi rabbiin haadha teessa. Yoo haati tee jiraatte wanni hundi ibsaa ka'e yoo haati tee jiraatte wanni hundi isiidhaan mataa walitti qabalaan. Abbaan kun abbaan mukaalaatiin baanansanii ifirratti illee narkee miciyyootii irratti illeedhaan harkinaas hima. Abbaan mukaalaa alaa akka ta'e jechuun asii galtee abbaa hundaa miti. Hanquma abbaan jiru mataa walitti qaba ilmaansa. Hanquma abbaan jiru. Hanquma haati jirtu jechuudha. Hanquma haati jirtu ilmaan mataa walitti qabatan. Wallahi garaana nyaatti. Ilmaan mataa walitti qabatanii. Hoo haatiin jiraanne immoo uummata akka wanni adda faffacaan. Ani dhugaan isin yaa warri bultii keessa jirtan jaarsa sanii hoggoo isin roodise ilmaan keessan sanii jecha gajji'a jaarsa san jira gabbulla. Wallahi lazim ilmaanuma sanii jecha. Amma akkam feene hunda akka taatu akka sirraan barbaanne akka namaraan eegamne hunda wanni ilmaan kee muddu jiru ilmoon haadha malee guddatuudhaa tun hedduu rakkoodha hedduu takka wallahi lazim haadha teessan jabeeffadhaa warra akkasuma warri biraatillee riskoo abshir ishee ummaa ta'e rabbi rahmataa godhuu fi riskoo gaaffii teenya karaa itti aanutti achaana sheekotii keessaa eenyu jaalattaa? Eenyu dinqisiifatta? Sheekotii keessaa namni dinqisiifattee dhaggeeffattu. Sheekotii sooshaal miidiyaan beektu keessaa. Raayyaan fa'a. Dhiisi ati ishiin dhiisi jedha. Riskoon ishuma haa deebiftu. Shaamini bro. Shemini bro. WhatsApp. Mashallah. Ni dhaggeeffatta? Haalaan. Oh my god. Eeshi. Gaaffiin inni itti aantu artistoota keessaa eenyu dinqisiifatta? Khadiir Martuu. Khadiir Martuu ijoolleen karaa baabiiftuutun guutuun Khadiir Martuu jaalattee yeroo hedduu mashallah. Khadaa ala wassaala guyyaa lammaffaa inni Khadiir Martuu jechuun. Eeshi galatoomi riskoo teenya dhiirti takkaa viidiyoo ofirraa waraabdee si ergitee beeyti. Ergite.
نمك ما ودو مين والله جميل والله ورا بنيت ما في راس ترقن ايه والله إنا لله أو ممدو بس كنا أرجع تروان والدربنا وين رافونا انتكا وشي مسكين أخا ستة أرجعون تجارين جلوس والله أول أنا علال أنا كم سال لما ده سندبنا تكفى مجاتكم مكلاكي هذا مكا إسا إبراهيم جانيني عم بيجيني من بيخو